Sagantaan ashaaraa magariisaa muummicha ministeeraan erga labsamee kaasee xiyyeeffannoo guddaa argachuun biyyattii keessatti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Hojii ashaaraa magariisaa milkeessuuf uummanni biyyattii guddaa xiqqaa osoo hin jenne bahee dhaabuun jijjiiramaaf kaka'umsa qabu hojiin argamsiiseera. Tokkummaas kan itti mul'isedha. Lafti qonnaa, lafti dheedichaa sababa dhiqama biyyeetiin faayidaadhaan ala ta'ee ture tuttuqaa irraa bilisa gochuu keenyaan sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuu adda addaatiin uwwisuu jalqabuu keenyaan deebi'anii tajaajila akka kennan ta'uu danda'aniin. Hojiiwwan hojjetaman keessatti hawaasni keenya tokkoffaa irratti hojiiwwan kun yeroo bonaa hojiin eegumsa biyyoo bishaanii ganna kenna tajaajila lammummaatiin hawaasni miliyoona 14tti tilmaamamu waggaa waggaan bahee ashaaraa isaa kaa'aa jira. Ashaaraa kaa'ame kanaan oomishaaf oomishtummaan beeladaa, bunaa, muduraaf midhaanii dabaluunsaa faayidaa hojii kanaa keessaa isa ijoof hangafaati. Hojiirra oolmaa sagantaa ashaaraa magariisaa kanarratti naannoon Oromiyaa qoodi gumaachaa jiru olaanaadha. Bara 2011 irraa kaasee naannicha keessatti hojii ashaaraa magariisaa hojjetameen biqiltuun biliyoona 23.5 ol dhaabamuu danda'eera. Sagantaan ashaaraa magariisaa inisheetiiviiwwan kabajamoo muummicha ministeeraa keenya Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmediin bocamanii milkaa'ina olaanaadhaan hojiirra oolan keessaa isa ijoof isa tokkodha. Akkuma beekamu sagantaan ashaaraa magariisaa waggaa 7 dura bara 2011 labsame. Erga sagantaan kun diriirfame kaasee akka naannoo Oromiyaatti biqiltuun biliyoona 23.5 ol qophaa'ee dhaabbatee jira. Kanaan immoo lafti hektaara miliyoona 6.8 ol ta'u uwwifamuu danda'ee jira jechuudha. Biqiltuun dhaabbate kun dhibbeentaa 84 ol kan dandamate yommuu ta'u uwwisa bosona naannoo keenyaa waggaa 7 dura dhibbeentaa 17 irra ture har'a dhibbeentaa 29 irraan gahuun danda'amee jira. Kun addunyaa irratti mataa biyya keenyaa ol qabee kan agarsiisu milkaa'ina olaanaaf milkaa'ina guddaa dafqa xaariif dhamaatii uummata keenyaatiin kan milkaa'e waan ta'eef hundumti keessan as keessatti kan qooda fudhattan baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Uwwisni bosonaa dabalaa deemuunsaa kun immoo qabatamaan jijjiirama fidaa jira. Bu'aawwan qabatamaa ashaaraan magariisaa argamsiise keessaa dhiqama biyyee ittisuu, kuufamni bishaan lafa jalaa dabalaa jiraachuu, haroowwanii fi lageewwan gogan dandamachuun deebi'uu danda'aniiru. Haroowwan haroo Aramayaa fi Abiyyaataa akka fakkeenyaatti kan kaafamanidha. Kuufamni bishaanii sababa hongeetiin gadi bu'aa hir'achaa ture. Sababa hojii kana hojjechaa turameen baddaa irratti gammoojjii irratti bakka hundatti jechuu akkaataa ittiin danda'amuun kuufamni bishaanii dabaluu jalqabee jira. Kuufama bishaanii dabaluu jalqabe kanaan hawaasni keenya irraa fayyadamuu eegalee jira jechuudha. Gama biraatiin haroowwan laggeewwan kanaan dura manca'anii turan badanii turan sababa hongeetiin dhabaman akka deebi'anii lubbuu godhatan ta'ee jira. Yeroo hundi keessan akka beektan akka fakkeenyatti naannoo keenya keessatti fudhanneetu kan dubban haroo Harammayaati. Haroo Harammayaa yeroo ammaatitti madda dinagdee, madda iikooturizimii itti ta'ee hawaasni keenya bal'inaan yeroo ammaatti irraa fayyadamuu kan jalqabe. Inisheetiivii kanaan hojiiwwan gurguddaa hojjetan irraa kaa'amee haroo deebi'eedha jechuudha. Haroo Harammayaa akka fakkeenyatti fudhannuu iyyuu malee iddoowwan adda addaatti bakkeewwan adda addaa irratti hojiiwwan kanaan kuufamni bishaanii keenya laggeen burqaawwan kanaan dura badanii turan akka deebi'an kan ta'e ta'uusaa asumaan kaasuun baay'ee barbaada jechuudha. Oomishaa fi oomishtummaan dabalaa jira. Jijjiirama hojii ashaaraa magariisaan argamaa jiru kanaanis hojii dhabdoonni baay'een carraa hojii argachuun fayyadamoo ta'aa jiru. Hundi keenya irratti hojjechaa jirra. Haala gaariidhaan bal'inaan bosona kanallee akka maccaanisa siraatan kunuunsireetoo akka isaan fayyadamu kanneen kun isarraa xuuxateetoo akka bu'aa nuu kennu yeroo darbe namure biraatti jechuudha. Hanga kiiloo qafoo sadeen kana keessaa akka kiiloo 20 muree tanan akka 20tti gurgureetan jira jechuudha. Kuma. Kanaan dura gaagura ammayyaa mana keessatti yookaan immoo oddoo duubatti kan hojjetamaa ture amma kilaasteraan
walitti fiduudhaan oomisha gahaa akka kennu gochuudhaaf bakkee nyaanni kanniisaa jiruu fi hordoffii namatti tolutti baasuudhaan sulula keessatti kan galee hojii guddaan bara kana hojjetameera jedhee yaada jechuudha. Iddoowwan tuttuqaarraa dhorkunu irratti qonnaan bulaan keenya dargaggoonni yuunivarsiitii adda addaatirraa bahan loon furdisuudhaan damma dammeessuudhaan qurxummii poondii naannoo sanarratti hojjechuudhaan jijjiiramni gurguddaan mul'achuu eegalee jira. Kun fakkeenya guddaa goonee yeroo hunda kan dubbannu Harargee irratti hojii bona keessatti fi ganna keessatti hojii kanaan hojjetamaa tureen jijjiirama dhufeen agrooforestrii jenneetoo kan kaasu oomisha wal keessaa karaa ittiin argachuu ittiin danda'anii fi irratti hojjetamanii jijjiirama ittiin fiduu danda'an irratti bal'inaan jijjiiramni guddaan mul'achuu kan itti eegalee fi akka fakkeenyatti yeroo hunda kan dubbannu gaara geelli irratti aanaa giraawwat irratti fakkeenya gooneetoo dubbannu sun iddoo adda addaati irratti yeroo ammaa babal'atee hojii gurguddaan hojjetamaa jiruun hawaasni keenya dargaggeessi keenya carraa hojii gurguddaa irraa uummachuu danda'ee jira. Jijjiirama kana itti fufsiisuuf bara kanas sadarkaa naannoo Oromiyaatti waxabajjii 24/2017 irraa kaasee mata duree dhaabuun bayyanachuuf jedhuun dhaabbiin biqiltuu eegaleera. Bara kana Oromiyaa keessatti biqiltuun biliyoona 5.2 dhaabamuuf karoorfamee buufata biqiltuu 28,000 irratti biqilchuun kunuunsa taasifamaa ba'een yeroo ammaa kana biqiltuun biliyoona 5 dhaabbiif qophaa'uun golee Oromiyaa hundatti dhaabamu irratti argama. Ashaaraa magariisaa bara kana akka biyyaatti mata duree dhaabuun dandamachuuf jedhuun kan gaggeeffamudha. Kana jechuun biqiltuu dhaabuudhaan dafqaaf xaarii keenya waan kanaan dura nu jalaa badee ture kan itti deeffannu akka addunyaatti kan qolee keenyatti ol qaban kanaan dura rakkoo dhiqama biyyeetiin sababa jijjiirama qilleensaa fi rakkoowwan walitti dhaaman kan biraatiin biyyi keenya qamadii kadhachaa turte boqonnaa kadhaa qamadii jalaatti baatee wabii nyaataatiin itti of dandeessu harka wal qabannee uummata keenyaa wajjiniin taanee mul'ata guddaa kana milkeessuudhaaf kan kaayyee uffate waan ta'eef mata duree kanaan moggaafan. Akka naannoo Oromiyaattis sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuudhaaf caasaa gandaa akka haaraatti diriirfame bu'uura godhachuudhaan gandoota baadiyyaa qabnu hunda keessatti tokkoon isaanii keessatti yoo xiqqaate buufanni biqiltuu 7 akka bu'uureffamu labsamee hojjetamaa turee jira. Biqiltuu dhaabuun baay'ee nama gammachiisa. Biqiltuu tokko jechuun lubbuu tokko jechuun waan ta'eef dhaloota egereetiif immoo lafti gammoojjummaa ta'e qilleensi akka hin faalamne kan qilleensa to'atu kan biyyoo to'atu waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa itti gammadeen dhaabaa jira. Biqiltuun kun nu dhufuun tulluun magariisa nu uffachuun na gammachiisee numnan qabaadhaan baane. Nama gammadee tan tulluu kanaa zanaan tureeyyuu na qullaa dhaabatu. Kanaaf kan qotamu makiinaan akkatti nu gaddisiisa. Qullaa ta'uunsaa na gaddisiisaa ture. Makiinaan qullaa dhaabee akkanatti biyyoon irraa guuramullee na gaddisiisaa ture. Amma na magariisa uffatu na gammachiisee kan maafan bayu nan qabaadhaaf isin baane. Uummatan gaafa akka hojjetan illee ilaaluun guddaa een baye. Biqiltuu dhaabbiif qophaa'e kana hawaasni miliyoona 15 ol hirmaachuun lafa hektaara miliyoona 1.1 ol irratti kan dhaabamu ta'us odeeffannoon biiroo qonna Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Uummanni keenya akkuma bona keessatti hojii daagaawwan adda addaa hojjechaa ture amma ganna kana keessatti immoo akkuma kanaan dura waggoottan 6 darban keessatti jaarsa jaartiin daa'imni barataa barsiisan poolisiin raayyaan ittisa biyyaa osoo nafin harka ol qabatee baheetoo dhaabee jijjiirama fide kana bara kanas baanee harka ol qabannee tokko taanee baanee dhaabuudhaan biyya keenya dhaadannoo dhaabuun bayyanachuu jedhu guutumaan guututti kan milkeessunuu fi jijjiiramni biyya kanaa magariisummaan biyya kanaa kan itti milkeessinu ta'a. Biqiltuu dhaabuun bu'aa gaarii qaba. Tokko ashaaraa magariisaatii fi lammanni isaa immoo qilleensa naannootii fi biqiltuu dhaabuun baay'ee bareeda. Biqiltuun malee nuyyuu jiraachuu waan hin dandeenyeef biqiltuu dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Biqiltuun dhaabuun wanti faayidaan qilleensa addaas hin fidaa itti xaqqamamuudhaafis immoo dhalataa keenyaafis qabeenya keenya boruuti jenneet kanaaf
sirreeffataara. Milkaa'ina dhaabbii fi kunuunsa biqiltuu hanga ammaa raawwatamaa tureen hawaasni hirmaannaa ajaa'ibsiisaa taasisuu isaatiin yeroo gabaabaa kana keessatti bu'aan galmaa'uu danda'eera. Kunuunsa isaallee akkanatti yeroo yeroodhaan uummanni deddeebi'ee maalirraa akka jiru kunuunsa irratti sirriitti hojjechuu qabaa jechaadha. Biqiltuu erga dhaabne kunuunsi nu barbaachisa. Horii irraa eeguudhaanii guyyaa guyyaan illee keessa deemnee rakkina isaa hubachuudhaanii akkasumallee immoo akka namoonni illee immoo yookaan namni biroolleetti bu'ee hin buqqifne eeguun kunuunsuun bira dhaabbachuun dhaabne galla qofa otoo hin taane bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Biqiltuu kanarra dhaabne galuu otoo hin taane wanti isaan mudatu wanti isaan akka isaan hin banne akka isaan hin gogne waqtiidhaan dhufnee ilaaluudhaaf akka illee horiin dhufanii mataa isaaniin kunne mataan biqiltuu kanaa hojjetee hin badaa jechuudha. Kanaaf ji'a ji'aan dhufnee biqiltuu kanarra dhaabne galuu otoo hin taane irra deemnee ilaaluudhaaf nuti qophiidha jechuudha. Kunuunsuudha qophiin nuti qabnu akka horiin dheeddee hin balleessine kutkunnee ilaallee oomishnee waan hundumaatiin immoo kufnee kaanee akka ilmoo keenyaatti kunuunsuudhaaf. Sababa ol ka'umsi bishaanii dabalaatu dhufeen bona keessatti hojiin bona keessatti nuti hojjennu dabalaati kan inni dhufe. Hojiin sagantaa illeetiin hojjetamuu fi ganna keessatti hojjetamus mataa isaatiin sababa hojii kanaatiin jijjiiramni guddaan iddootti dhufaatoo jiruu fi lafti kanaan dura hin qotamne hundi gara qonnaatitti akkaataa ittiin galuutti hin danda'ametti ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Kana fakkeenya guddaa gooneetoo fudhachuun kan danda'amu gaarreen Harargeet irratti kanaan dura gaarreen duwwaa isaanii ta'an sababa hojii qabeenya uumamaa keessatti bona keessatti hojjetamaa tureen ganna keessatti immoo ashaaraa magariisatiin biqiltuudhaan uffamaa tureen naannoo sanarratti iddoowwan biqiltuudhaan uffaman kana keessatti midhaan nyaatatiif ta'uu danda'u kuduraalee fi muduraaleen adda addaa keessatti oomishamuu jalqabanii jiranii kun lafa kanaan dura akkasumatti ta'atoo ture akka gara misoomatti galu kan taasisa keessaa kan akka fakkeenyatti fudhachuun danda'ama jechuudha. Bara kanas haaluma barameen xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin hawaasichi qooda irraa eegamu ba'achuun gamtummaa isaa mul'isuu qabaan dhaamsa qophii keenyaati.